Bakki abbootiin gadaa haadholii siinqee ittiin dursine jiru sirna gadaa Oromoo keessatti. Yeroo jalqabaatiif tiyaatirri afaan Oromoo mul'ate 8. Bu'uurri kee garuu afaan keetiin homaan arganne taanaani ulfaataadha. Miira akkamitti uumisa? Of taatee akka dhaabbattu wanta si godhu. Kitaaba kee jalqabaa bu'uurawwan tiyaatiraa barachuun koo hanqina ta'e tokko guutuudhaaf. waan jabaan wayii duubaan barreeffame coming soon qophaa'aa jira akka jechuudha. Warreen tiyaatiran baranne kana dhabaniiru jedheen amana. 8 irratti nama meeqa tirmaa? Nama 68. 68. Daawwachuu moo taatu? Taatota 68. The Nexus L 127 L 131 L 2028 The Nexus qabadhaa addunyaa waliin tarkaanfadhaa Itiyoo Telekoom irraa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya keessummaan kiyya jalqabaa kan guyyaa har'aa ogeettiin tiyaatiraa akkasumas barreessituun Yoobdar Lu'ul stuudiyoo Gammadaa Shootti argamtee jirti. Baga nagaan dhufte Yoobdar. Cheers. Akkana. Maqaa kee kana waamuun xiqqoo hin cima Yoobdar. Biyya keenya namoota maqaa Yoobdar jedhaman qabanii namni waamuu waan hin beekneef maqaan isaanii inni sirriini Yoobdeedha jedhanii yaadu. Inta maqaa kamiin iyyuu hin waanna nuti. Akka jedhanii si waamu sin. Lakki namuu danne garuu maqaawwan Yordaanos Yoodiit maalii jedhaman hundumaa yoo waamame nan garagala. Kanaaf maqaan hundumtuu yoo qabaannaan Yoobdaar naannoon konafuu jechaadha. Egaa warri tiyaatiraa kana namaniina waan isheen jechaa jirtu kun sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Si qoruudhaaf immoo yoo namni si duuba deeme yoo jedhe akkasin dhimne abdii guddaan qaba. Egaa Yoobdee baga dhuftee baay'ee nutti toleera keessummaa Gammadaa Shoo taatee dhufuu keetii fi torban darbe kana immoo 8 eebbisiiftee jirta baga gammadde carraa kana. Baga waliin gammanne. 8 cheers. Kun kan 8tti. Akkas. Egaa Yoobdar otoo barreessituun ta'ini otoo ogeettii tiyaatiriin ta'in otoo sadarkaa kanan ga'ini daa'imummaa isheetti akkam turtee eessatti immoo dhalattee laataa eessatti guddattee akkamittiin miiri tiyaatirii kun itti seenee wanni jedhu kun daawwattoonni dhaga'uu fi waan isaan hawwan keessaa isa tokko. Mee achumarraa eegallu. Yoobdar Walisootti dhalattee kan guddatte Sabbatatti. Kutaa tokko amma 12 achuma Sabbatattiin xumure. Sana booda digrii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa tiyaatira aartiidhaan eebbifame. Isa booda achuma Yuunivarsiitii Finfinnee irraa sooshooloojiidhaan digrii koo lammaffaa fudhadheera. Tiyaatirri akkamitti keessa seenee akkamitti akka seenee hin beeku yaadadhu. Akkamitti akka seente anatu beeka sitti yeroo baay'ee Yuunivarsiitii Finfinneetti barattoonni tiyaatirii seenan naannoo sana waan hin turre jechuudha. Maraatuu walitti qabamanii an tiyaatiran seena jedhanii seenu akkasii. Akkasiin dhaaniif sirumaa maraatummaa koo dakattiin fixee dhufee natti fakkaata Yuunivarsiitiitti baay'ee tasgabbaa'een tureeyyuu. Garuu dakumaa jalqabee kutaa 3-4 yeroon baradhurraa jalqabee gara barreeffamaa gaazexeessituu ta'uu waan barbaadu natti fakkaataa yeroo sana. Oduuwwan qopheessinaayyuu ijoollee hiriyoota koo illee oduu qopheessinee dubbisnaa hiriira irratti fa'aa. Miini miidiyaa fa'aa qabdu turte? Sanuma sana bakka 5 gaafa jechaa dhufnu immoo miini miidiyaa gumiiwwan jiran hunda keessa gumii kana yaadadhu yeroon 12 fa'aa baradhu gumiiwwan 13tu mooraa keessa turanii gumii 13 keessa jiran. 13 keessa jirti 10 keessatti hooggansa turte. Amalli kun nama gadhiisu natti fakkaata. Anis daa'imummaa irraa jalqabe gumii waan jedhan na hafeen beeku. Gumii hundumaa galuuni gumii HIV'n galtaa kan tiyaatirii miini miidiyaan galtaa. Hundumaa keessa tokkotti hoogganti isa tokkotti taanaa taatama haaluma sanaan ture. Inni immoo wanta keessa koo jiru sana akkan sirriitti baasu akkan argadhus gargaareera. Isaan dabalatattis immoo
barsiisonni koo baay'een hin beekuyyuu na fakkaata gara kana akka inni jiru jechuudha. Barsiisonni koo muraasni keessatti argaa turani waan ta'e muraasni isaanii looyerii akka hin ta'uufaa barbaaduyyuu so haala sanaan kanan dhufe garuu ergan kutaa 7-8 ergan galee booda sirriitti gara tiyaatiraa kanatti akkan dhufu sirriidhumatti anis keessa kootti isuma guddifachaan dhufeeyyuu. Akka carraammoo ta'ee yeroon kutaa 10 baradhu mucaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa tiyaatiraan eebbifamee leenjii kennaa tureeyyuu nu biratti magaalaa keessatti. So carraa sana argadheen ture waggaa 2-3 inni amma leenjii nu kennaa dhufu. So wanti sirriitti eenyu taatee baatu jiramti ani tiyaatiraan baradhasa jedhu achuma murteessee jechuudha. So filannoo koo jalqabaas ture tiyaatirri. Filannoo kee jalqabaas filannoo kee dhumaas. Yuunivarsiitii Finfinnee akkuma sila jenne yeroo baay'ee barattoota fedhiidhaan seenan simata ture baay'inaani. Namoonni baay'een nan ta'a jedhanii warri dhufan jiru. Warri tokko immoo akka carraa ta'ee ramadamanii immoo warri rakkatanis jiru. Garuu ijoolleen Oromoo baay'inaanii tiyaatirii seenanii barachuudhaaf baay'ee rakkatu turanii. Keessumaa afaanii wajjinis wal qabatee muummee tiyaatirii keessatti yeroo baay'ee irra jireessa afaan Amaariffaa kanaanii baay'inaan hojjetu. Kun faa dhiibbaa sirratti hin fidne moo ati mucaa sabbataa waan taateef mucaa magaalaa waan dhugaa dubbachuuf rakkoo afaanii hin qabuyyaan. Afaan lachuu waluma qixaa itti fayyadamaan dhufeeyyu. So afaan rakkisnee garuu chaalenjiiwwan turaniiru. Andee Oromoonis indeet tiyaatira lattumaarii manxashira jedhamuun sun jiraayyuu. So jiruuyyuu chaalenjiiwwanii garuu amma sana natti hin ulfaanne warreen baay'ee sababa afaaniitiin chaalenjii godhaman keessas hin turre ani. Kanaaf Lataa Zarihuun fa'i. Naageessis ergaa koo kana. Ergaan kun Lataa Zarihuuniif akka darbu jechaa jirti yoo daarii. Naa qaqqabu. So baay'een rakkanne isaan. Garuu ijoolleen keenya baay'een sababa afaaniitiin osoo fedha qabanii transfer gochuuf iyyuu ijoollee dirqaman baay'ee moo beekaa gara ekoonoomiksii maali taanatti jechuudha. So chaalenjiiwwan baay'ee turanii yeroo sana amma xiqqoo fooyya'aa natti fakkaata. Yaa bara keessan sana na yaadadhaanis bara nutis baranne. Namumti muummee tiyaatiraa baratu ijoolleen Oromoo baay'ee muraasa turan. Ammayyuu lakkaa'otuu naan jettee ammayyuu lakkaa'otuu naan jettee nama tiyaatira barate Oromoo keessaa nan beeka jechuun ebeluu faa jedhee sitti himuu nan danda'a. Nama 20 waan caalan natti hin fakkaatu. Amma maybe manneen barnootaa yuunivarsiitiiwwan garaagaraa kutaa biyyaa jiran baay'ee keessatti warri baratan haa jiraatan malee. Hammuma bara keessanitti iyyuu I think nama 20 iyyuu waan guuttan natti hin fakkaatu. Baachii tokko keessa nama lama yookiin nama tokko. Egaa tiyaatira barachuun waan baay'eedhaaf karaa namaa bana. Tiyaatirii barachuun sammuu namaa baay'ee bal'isa. Sababiin isaa tiyaatirri ogummaa baay'ee jabaadha. Of course barumsa isaas baay'ee barumsa jabaadha. Sababiin isaa tiyaatira qofa miti kan baratan waa'ee tiyaatiraa akkatti aakti godhan akkatti steejii irratti wannaa jedhan qofa waan addunyaa kana hundaa barattu wanti tiyaatirii barachuu kee yeroo hundumaa si gammachiisu namni kan biraa miisii godheera paartii kana jettee waan natti yaadu jira. Tiyaatirii barachuudhaan moo bakka kamiyyuu deemtee sirriitti akka of ibsitu of taate akka dhaabbattu wanta si godhudha tiyaatira barachuun jechuudha. Eessayyuu deemtee yaada kee sirriitti gurguruu dandeessa sodaa tokko malee. So warreen tiyaatiran baranne kana dhabaniiru jedheen amana. Kana dhabna irra. Itti dhiyoo waan jiruuf badaa waan dhabne hin qabne. Isin xiqqoo nu wajjin hin firooma qabdu waan ta'eef. Egaa tiyaatirummaan ogummaan akkas jaallatamaan kun addunyaa irratti ogummaa baay'ee jaallatamaa, ogummaa baay'ee kabajamaa. Yeroo keessatti hirmaatus immoo namni baay'ee maallaqa guddaas kan itti argatu. Mee gama Oromoo kanatti gaafa deebinu addunyaa tiyaatirii gaafa barumsaan tiyaatiriin seena jettu ala kana immoo gadi baatee tiyaatiriin Oromoo wanni jedhamu hin jiru. Miira akkamii sitti uume sun? Barachuun hanqina guutuu fi mitiire. Yeroon baradhu akka carraan ganna hin teenye yeroo baay'ee sabbatatti waajjira aadaaf turizimii waliin ijoolleedhaaf leenjii kennaa turreetu. So inni sirriitti immoo hanqina jiru sana akkan hubadhu sirriitti na gargaaree ture. So barachuun koo hanqina ta'e tokko guutuudhaaf
quuqaa tokko darbadhee akkan darbu anaaf itti gaafatamummaas ture jechuudha baay'ee. Amma bakka hojjetamaa jirutti osoo deemte dorgommiidha kan ta'u. Asitti garuu itti gaafatamummaadha bakka. Ati baratteerta maal hojjechuu qabda maaltu sirraa eegamu isa jedhu sana sii kenna. Saba bal'aan mana ga'u, saba aadaa bal'aa, duudhaa bal'aa, afaan loqoda garaagaraa qabu kana loqodni mataa isaatiin eenyu hojii ta'asii galee saba kanaaf hin hojjetamne hojii saba kanaatu hin baane tiyaatira saba kanaatu hin dagaagne waan ta'eef hamma nu danda'amuun hojjechuu isa jedhu sanaaf itti gaafatamummaadha kan natti ta'e jechuudhaan. Akkanumatti baradhee galee taa'ee biiroo aadaa fi turizimii keessatti qacaramee bakkuma wayii hojjechuurra akkam godheen tiyaatira Oromoo kana jijjiirasa jedhu xiiqii akkasii miira akkasiitiin baatee eeyyeen leenjiiwwan kennaa ture sanatu bu'uurawwan tiyaatiraa barreeffamuuf iyyuu sababa naa ta'e anaaf. Kitaabonni afaan Amaariffaa baay'ee sa'uu baatanii jiru tiyaatira irratti kan barreeffaman liitireecharii irratti kitaabonni barreeffaman jiru. Gama keenya gaafa dhuftu kitaabni ati riifarii akka godhan ijoolleedhaaf kennuu dandeessu hin jiru. Kuni bakka akkamitti akka nama gubuus itti himuu hin danda'u. Baay'ee. Kanaaf egaa kanati kitaaba kee jalqabaa bu'uurawwan tiyaatiraa jettee barreessite. Gama kootiin maaliin gochuu danda'a jedhuun yaadee jechuudha sana booda. Kanaaf waan baay'een qabnu miti digriin jalqabaa nuyiif iyyuu faawundeeshiniidha. Guddifachaa isatti deemnu waan ta'eef jechuudha. Garuu shiidhuma qabnu sanarraa immoo waan ta'e yoo namaa qoodne dhaloonni jalaa wanta bu'uura ta'uuf sana afaan isaatiin yoo qabatee ba'e Ingiliffas ta'ee afaan biraatiinis kitaabota biraa dubbisee sirriitti wanta jiru dagaagfachuu danda'a. Bu'uurri kee garuu afaan keetiin homaan arganne taanaani ulfaataadha. Yuunivarsiitiis gallee ijoolleen baay'een dorgomoo ta'uu kan dadhaban sababa sanaanis waan tureef jechuudha. Kanaaf bakka waan ta'e gochuu hin danda'a. Wanti gochuu danda'u sun immoo bifa kitaabaatiin dhaloota dhufu hundaaf akka ta'uuf isa jedhuuni bu'uurawwan tiyaatiraa jalqabame xiqqoon guddatte immoo bu'uurawwan tiyaatiraa. Achi immoo Ibdaar yeroo sana reefuma hojii keessa gaggalaa jirti maallaqni jiru. Kanaafuu maaliifan addaan hin qoodneen jedhee wanta ijoo ta'anii ijoolleedhaaf bu'uura ta'uu danda'an qofa irratti wanta muraasa kaa'uudhaaf bu'uurawwan tiyaatiraa baate jechuudha. Kanaaf jildiin lammaffaa waa'ee tiyaatiraa waan jabaan wayii duubaan barreeffame coming soon qophaa'aa jira akka jechuudha. Warra tiyaatiraatti waan ta'eef eeggachuun gaarii natti fakkaata. Egaa barnoota baratte kitaaba barreessite leenjii ergasii carraa leenjisuu barsiisuu waan argatte qabda. Sana booda Abbaalataa Akaadaamii keessatti barsiisummaadhaan yeroo muraasa tureera. Sababa hojiiwwan garaagaraatiin itti fufuu hin dandeenye yeroo dheeraadhaaf. Innis immoo carraa bal'aa ta'u ture ijoollee Oromoo aaktiingii hojjechuu barbaadaniif fedha qabaniif dhufaatiin Abbaalataa immoo balbala biraa ture ijoollee sanaaf jechuudha. Argitaan jirtu ijoollee meeqa akka achi ba'anii jechuudha. Ammayyuu isaaniin baay'ee kan qaawwaa keenya duuchaa jirru hojiiwwan jiran baay'ee irratti jechuudha. Kanaaf barsiisummaadhaan achitti eenyu ta'eera. Isaan ala garuu tiyaatiroota TFD hojjechaa tureeyyuu dhaabbatoota miti mootummaa garaagaraa waliin. Yeroo sanatti ijoollee wajjin hojjennu garaagaraa leenjii kennuuf carraa argadheen ture akkasii eenyu leenjii. Egaa kitaabni kee jalqabaa isaa kitaaba lammaffaa immoo asoosamaan dhufteetta. Waadaa. Mee waa'ee waadaa xiqqootti nutti. Waadaan kitaaba barreessituu addunyaa baay'ee cimtu Daaneelaa Steel The Promise isatu gara afaan Oromootti hiikame. Barreessitootaan baay'ee dinqisiifadhu keessaa ishee jalqabaati Daaneelaani. Kitaabota ishee hammanaa danda'ameen na dubbisaayyuu. Isa kana yeroon waggaa sadaffaa jiruun dubbisee yuunivarsiitiitti achi fiilmii isa jedhuun yaadaa tureeyyuu jechuudha. Kitaabicha gara fiilmiitti jijjiiru. Akkam goote akka fiilmii gootee nutti agarsiisuu dandeessu yaadaa ture. Imaajineeshinii akkamii keessa ta'e akkan xumure kitaabicha dubbisees himuu hin danda'u. Irra deebi'een dubbisee yeroo sadaffaan dubbisee iskeeletanii wayii baaseen kaa'e fiilmiidhaaf akka ta'u jechuudha. Sana booda garuu gaafan baay'ee itti yaadaa dhufu fiilmii gochuu fi koostiinsaa hin yaadamu amma sadarkaa nuti amma irra jirruun. Kanaaf maaliin gochuu danda'a? Kitaaba nani baay'ee amma kana jaaladhe kana hawaasa biraan ga'uudhaaf maaliin gochuu danda'a isa jedhu gaafa ni yaadu. Ammaaf kitaaba ta'ee bahuu danda'a. Gaafa immoo
financially stable ta'an immoo fiilmii ta'uu danda'a. Wanti nu dhorku hin jiru isa jedhuuni waadaan dhufte jechuudha. Waadaan fiilmii taatee akka dhuftu abdii qabna. Carraa kanaan garuu dhimma maqeessuu yookiin mata duree kitaabaa kennuu irratti waan xiqqoon yeroo babarreeffamaa turan sirriitti ka'aa turan yaadota dhaga'an ture. Waadaa kitaabni jedhamu kitaabni afaan Oromoo kan biraa barreeffamee jira. Carraa kana nama gara fiilmiittis gaafa deemtu fiilmiin waadaa jedhamu jira. Fiilmii Beekii Uumaa kan waadaa jedhu jira. Kanaaf maal yaadde akkamittiin maqeessuu irratti waan kana qoranne rakkoon kun akkamittiin uumame? Eeyyeen gama translationii gaafa ta'u ulfaataadha. Achi the promise jecha asii waan biraa wayii kennuufii hin dandeenyu waan ta'eef jechuudha. Osoo kalaqa ta'e hin danda'ama maqaa biraa kennuufiin sun. Isa kana irratti garuu ulfaataa ture namoota muraasa wajjiniin waliin mari'achuudhaaf ni yaale. Sirrii miti maqaa wal fakkaataadhaan hojiin wal fakkaataan ba'uun sirrii miti garuummoo homaayyuu fiduu hin dandeenye nuti hiikaa waan ta'eef jechuudha. Sababa sanaan waadaadhaan dhufe garuu ani waadaan hin jaaladha natti fakkaata diraamaa waadaa jedhus barreesseera deessii irratti kan darbe. Maali waadaa nama agbartee wayii jira moo waadaa sirkaa cabeetu jira moo maali? Waadaan akka eegamuun barbaada. Ammas akka isheen da'u gortee fiilmii waadaa jiru akka qabatte waadicha faatu jettaniitu ta'e tarii the promise yoo ta'e waan akkasii maqaa addaa maxxansa lammaffaa irratti waan ta'uu danda'u wayii waa xiqqoo sirreessanii maaliif sitti fakkaate maqaaleen kitaabolee afaan Oromoo yeroo baay'ee walitti dhidhiyaatu walirraa yoo fageessine maqaa adda addaa yoo kennine waadaa kan Yoobdar, waadaa kan Tola, waadaa kan Caalaa jennee akkasitti qabaachuurra completely maqaa garaagaraa yoo hojii muraasas qabna waan ta'eef mata dureedhaanis walitti buudhisuun gaariidhuma. Exactly. Afaan bal'aadhaa, afaan saba guddaati waan adda addaa irratti hojjechuu dandeessa. Egaa Yoobdar ogummaa ati hojjettu kun asirratti hin dhaabbanne. Dhiyeenya kana keessumaa torban darbe kana immoo tiyaatirii baay'ee dinqii ta'e. Namoonni hedduun baay'ee dinqisiifatan sadarkaa afaan Oromootti tiyaatiriin akkasii hojjetamee beekaayi. Keessumaa immoo bara 1994 asitti Hagar Fiqir Tiyaatir yookiin mana tiyaatiraa Hagar Fiqir jedhamutti yeroo jalqabaatiif tiyaatirri afaan Oromoo mul'ate 8. Mee waa 8 natti? 8 Power of Siinqee yookaan humna siinqee fi haadholii siinqee. Gahee haadholiin siinqee fi siinqeen sirna gadaa Oromoo guddaa keessatti qaban irratti xiyyeeffatee tiyaatira barreeffamedha. Sirna gadaa Oromoo guddaa sana keessatti dubartoonni gahee maalii qabu? Dhuguma akkuma jedhamu sana dubartoonni gahee hin qabani duubatti dhiibamu moo dubartoonni keenya gahee qabu isa jedhu qorachuurraa ka'ee kan barreeffamedha. Sirna gadaa keenya keessatti kabajaa dubartoonni Oromoo qaban, ulfina dubartoonni Oromoo qaban, even abbootiin gadaa hangafa sirna gadaati jennee yaanna nuti. Bakki abbootiin gadaa haadholii siinqee ittiin dursine jiru sirna gadaa Oromoo keessatti. Amma sana ulfeessa Oromoon dubartoota isaa. Ammayyummaa miti kabaja yookiin ladies first sana kan nuu kenne jechuudha. Oromummaa keessa jira. Oromootu ladies first kan uume. Sure, bakka parsantii 100 kana fuuldura dubbachuu hin danda'a. Maaliif seenaan Oromoo jaarraa meeqaan dura ture. Ladies first ni jedhu kun immoo mootoon kun jaarraa meeqaffaa keessa dhufe isa jedhu gaafa wal cinaa qabnee ilaallu homaa gaafii hin qabu. Qaroomina Oromoo sirriitti kan itti agarsiisnus waan ta'eef humni siinqee maal fakkaata? Gaheen immoo haadholii siinqee maal fakkaata? Isa jedhuuni araara buusuu keessatti sirnoota Oromoo gurguddoo kan akka fuudhaaf heerumaa, guddifachaa, moggaafachaa keessatti siinqeen humna maalii qabdi? Waraana gurguddaa jirume haati siinqee tokko siinqee ishii qabattee gidduu galteetti taanaan waraanichi hin dhaabbata akka aadaa Oromootti. Maaltu kana caala? Kanaaf
humni siinqee fi haadholii siinqee maal fakkaata isa jedhu irratti xiyyeeffattee barreeffame jechuudha 8. Gadaa keessatti garuu amma akkati jette kabajaan dubartootaaf agarsiifnu akka jirutti kabajaan siinqeedhaaf agarsiifnu akka jirutti ta'ee garuu kan baay'inaan qeeqamu piroofeesaroota gadaa irratti qoratan baay'ee wajjiniinis kanan haasa'ee beeku sirna bulchiinsaa keessatti yookiin akka amma jennu kana ministeerummaa keessatti aangoo actual ta'e fuuldura bahanii bulchuu keessatti badaa aangoon hin kennamuufi jedhamee qeeqama. Kana qoratteetta maal argatte? Dhugaadha. Ani immoo kanan argadhe. Even amma haati manaa prime ministerii first lady jedhamti miti. Sirna gadaa keessattis sirna siinqee kana keessatti dubartiin dursitu haadha manaa abbaa gadaati. Dhimmi kamiyyuu uumamu ishee bira deema. Fakkeenyaaf 8 mata dureen humti isaatu garee dubartootaa mirga dubartootaa kabachiisuudhaaf sirna Oromoo keessatti raawwataman raggaasisuudhaaf dhaabbateedha. So dubartiin tokko mirgi koo sarbameera yoo jettee garee sana bira dhaqxee himatti garee sana kan dursitu haadha manaa abbaa gadaati. Sigalee so kana caalaa akkamitti gahee qabaatu dubartoonni. Ani waan ati qoratte akkatti nutti himtu. Waan qoratte akkatti himtu. Sirriitti Oromoon qaroomina isaa sirriitti kan keessatti agarsiisedha sirnumaa kun. Waa hunda kan dursitu haadha manaa abbaa gadaa sanaati. 8 irratti nama meeqa hirmaate jechuun egaa waan akkasii gaafa hojjettu nama baay'ee si barbaada. Nama meeqa hirmaate? Taatummaadhaan nama 68. 68. Daawwachuu moo taatu? Taatota 68 kiruu kaan wajjiniin almost nama 82 irratti hirmaata. Waaw. Egaa tiyaatirii baay'ee guddaadha. Nama 68 nyaachisanii, obaasanii, shaakalchiisanii guyyaa tokko miti. Amma fiilmii fi tiyaatira waan adda godhu fiilmiin waraabbattee daftee kaameraadhaan qabattee ishee galtee ediitii godhattee gadi baasta. Inni kun garuu namni 68 kaleessas dhufee nyaatee dhugee shaakalee gala boris akkuma kana. Kaffaltii eessaa fidde yoobdaarii dureetti jechuudha. Baay'ee maal dhabde. Piroodyuusarri keenya bulchiinsa manneen tiyaatiraa Finfinneeti. So hojicha abbummaadhaan kan geggeessaa ture isaanii jechuudha. Baasii keessan baasiiwwan jiru isaaniin kan haguugamaa turan. Ta'us garuu maallaqa qofa miti maaneejmentiin nama amma kana baay'ee ulfaata. 8 almost shaakalaan ji'a 8 fudhatee. Ji'a 8 shaakaltan. Oromoo dhagaa jirtu tiyaatirii ji'a 8 shaakalan. Hammam akka inni bilchaachuu danda'u I can imagine. Hamma nuu danda'amuun humna keenya duubatti hin jenne hirnaqaachuu yookiin kaachuudha daayirektingiidhaan kan irratti hirmaate so guyyaa jalqabaati amma xumuraatti aarsaan irratti kaffalame aktarrii hamma kana aarsaa inni kaffale sitti mun danda'u inni kaan daa'ima isaa gatee dhufa inni kaan hojii bakka biraatti hojjetu dhiisee dhufa so aarsaawwan baay'eetu kaffalamanii garuu galata waaqayyoo milkaa'aa ture dadhabbii keenyaaf kaffaltii arganne irra jennee amanna garuu maaneejmentiin isaa ulfaataa ture. So guyyaa eebbaa irratti namoota hedduutu argame baay'ee bareedaa ture. Odeensi nama si daawwatu ji'a 8 guutuu irratti dhamaate ji'a 8 guutuu rakkoo irratti argitanii halkanii guyyaa irratti dadhabdanii nama 68 waliin hamma barbaaddan hamma yaaddan namni isin argame. Galata waaqayyoo. Oromoon nu ulfeesseera nu kabajeera si aartiisaa sirriitti kabajeera ofiis kabajeera 8 irratti. Kan si ajaa'ibu bakki dhabame nama baay'eetu deebi'e. Nama baay'eetu dhaabbatee ilaale. So odeensi sirriitti kan itti gammanne kan garaa nu gahee sirriitti akka Oromootti immoo mataatti ol qabannee baaneedha. Akkuma namni si jaalatu jiru namni kufaatii kee hawwu jira. Warreen si deeggaran ammuma jiran warreen gufuu si jala kaa'an baay'eetu jiru waan ta'eef
akka sabaatti mataa keenya sirriitti itti ol qabanneeti kan baane. So odeensii guyyaa sana ture hundumaaf ulfinaa fi galata guddaa qabna gama asuma. Akka sabaatti isinis mataa ol nu qabachiiftaniittu. Thank you. Sababiin isaa tiyaatirri yeroo ammaa kana addunyaa guutuu irratti industirii du'aa deemaa jiru jedhama. Sababiin immoo egaa hundumti keenya iyyuu beeknaa waan moobaayiliin nurkatti fide iskiriiniin adda addaa harka keenyarra fuula keenyarra oolu kun sababii sanaan tiyaatirri gara duubaatti deemaa ture. Tiyaatirri Oromoo immoo jalqabumarraa ka'eeyyuu hin turre. Tiyaatirra hin turre waan ta'eef otoonni hin guddatiin otoonni micireen godhatiin asii gadi rukutamee duubatti deebi'e. Amma chaalenjii dijitaalii harka namaa iskiriinii jiru kanaafi gara tiyaatiriitiin waa fidanii agarsiisuu tokko. Lammata waanuma tiiktookiin iyyuu fide addunyaa kanarratti waan xixinnoo laalu daqiiqaa tokkotti daqiiqaa lamatti waa laalanii deemu dhufe kana gidduutti tiyaatirri akkamitti itti fufa jettee yaadda? Akka Oromoottis akka ogeettii tiyaatiriittis. Advaanteejii goonee itti fayyadamna sooshaal miidiyaa jiru kanatti jedheen amanaanii waamichas kanan dhiyeessuu barbaadu warreen aktiivlii sooshaal miidiyaatti fayyadamanii hojiiwwan gama aartiitiin hojjetaman cinaa dhaabbachuu danda'u. Akka sabaatti immoo hojiiwwan dorgomoo ta'an aartiin keenya lafa qabachuu qaba jedheen amanaanii. Amma tiyaatira afaan Amaariffaa yoo fudhatte chaalenjiiwwan amma kanaa dhufaniyyuu already lafa qabatee ture waan ta'eef torbaniin namni tiyaatirii ilaaluu barbaadu kamuu mana tiyaatirii dhaqee ilaaluu danda'a. Sanarraan guyyaa torbayyuu jira tiyaatirri. Manneen tiyaatiraa garaagaraa isayyuu amma beerayin kibxataa amma sanbata guddaatti tiyaatira qaba sagantaadha. So odeensii qaba jechuudha tiyaatirri hundi mataa mataa isaatiin. So nuti immoo amma reef tokko lama jennee jalqabaa jirra waan ta'eef sooshaal miidiyaa harka keenya jiru kana akka advaanteejiitti fayyadamne akka sabaatti aartii keenya lafa ittiin dhaabuudhaaf akka itti fayyadamnu waamicha dhiyeessuun barbaada gamanumaan namoota aktiivlii itti fayyadaman hundaaf jechuudha. Dhageessaniittu hundumti keessan irratti hirmaadha. Garuu tiyaatira kana amma jaallattoonni aartii Oromoo baay'inaan fiilmiis tiyaatiris haa ta'u irra deddeebiidhaan kan kaasanii guyyuma tokko eebbiftanii deemtu. Finfinnee mattee eebbistanii deemtu ergasii eessatti argannaa jedhu. Maal waan yaaddantu jira waan kana furuudhaaf? Egaa akka eeyyama Waaqayyootti 8 kanas ni cabsiti jennee yaadna. Tokkoffaa torbaniin sanbata yeroo hundumaa Hagar Fiqiriitti sa'a 8tti 8 ni agarsiifama. Sa'aatii 8 hanga meeqatti? 8 amma almost 9:50 jechuudha. Sa'aatii 1 fi daqiiqaa 50 fudhata. So 8 jalqabee tiyaatirri ni agarsiifama 8. Tiyaatira gala 8 gaafa jedhamtanii 7:00 dhaquu qabdu malee. Eeyyeen 8tti yerootti jalqabamudha tiyaatirri. Dhaabbatee nama eegu tiyaatirri. Akkasii isaan dabalatattis immoo godinoota Oromiyaa hunda irra turgoonee sirriitti Oromoo fi Oromummaa gama tiyaatiraatiin jiru aartiin Oromoo yoo deeggarame hagam hojjetamuu akka danda'us sirriitti waan agarsiisuuf warra kaaniifis kaka'umsa akka ta'uu fi tuuristii gootii 8 yeroo dhiyootti magaalaa godinoota Oromiyaa garaagaraarra hin dhufnaa nu eegaan jedha. Qophii dhannoo ifadhaatii magaalaa hundumtuu sirriitti tiyaatira kana ilaaluudhaaf qophaa'aa jenna. Akkasumas ispoonsar gootanii magaalaa keenyatti kottaati agarsiisaa jettaniis immoo cinqitanii waamuu qabdu jedhee yaada. Garuu dursitanii Finfinneetti sirriitti nutti agarsiiftanii anis amma gaafa eebbaa carraa kanaan arguu hin dandeenye. Kanaaf guyyaa har'aa kana ni daawwanna jechuudha. Torbaniin galma Hagar Fiqir tiyaatiritti ni agarsiifama jechuudha. Egaa fiilmiin tiyaatiriin maal kuni waan yoo addaan ciccita ta'e odeensis akkuma sana dhabamaa deema. Duubaa tiyaatiroonni itti dhufaa jiran jiru jettee yaadda kan itti quba qabdu. Sin duubaa dhufanii achi keessatti tiyaatira afaan Oromoo bakka sana dhaabuudhaaf moo sinumti tiyaatira biraa immoo itti fuftanii hojjechuu yaadaa jirtu? Egaa bulchiinsi manneen tiyaatiraa Finfinnee manneen tiyaatiraa qabu hunda keessatti tiyaatiroonni afaan Oromoo akka galan itti deemaati kan jiru. Maazagaajaattis, Raas Tiyaatiriittis akkasuma tiyaatiroonni akka galan sochiiwwan jijjiiru. Itti fufaa jechuudhaan nutis asumaan hin dhaabbannu. Amma tiyaatirri afaan Amaariffaa manneen tiyaatiraa mootummaarra darbee siinimaawwan garaagaraa keessatti agarsiifamurra jiranifi. So akkasittiyyuu dhuunfaadhaan namoonni hojjetanis immoo gaafa jiraatan ni deeggarama waan ta'eef kallattii argame hundaan nutis itti deemna.
mootummaanis immoo gama isaatiin wanta gochuu danda'u gochaati kan jiru. So tiyaatiroonni dhufaa jiru. Riivoluushinii tiyaatira Oromoo eegalaa jira. Riivoluushiniin kun kan inni eegalame waggoota 30 dura tiyaatirii Dhaabaa Wayyeessaa yookiin Namoo Daandii dukkanaan duubaan galma I think National Theatriitti Beeraawi Theatriitti kan agarsiifame. Eegasii kanuma dhaabaati miti kan agar fikirittis deebi'ee mul'ate. Tiyaatiroota Oromoo kanaan dura turan keessa kan si dura turan keessa carraa daawwachuu argattee baay'ee kanatti jaallatte jira. Yeroo sunuti hin dhalanne jechuu barbaade. Dhalannus tiyaatira ilaaluurra hin geenye nuti yeroo isaa miti. Naannoo waggaa 5-6 kan taanu yoo ta'es carraa isaan arganne garuu immoo maxxanfamee ba'eera kitaaboon bifa kitaabaatiin tiyaatirri obbo Dhaabaa Wayyeessaa jechuudha. So dubbisuudhaaf carraa isaa argadheera. Dhaloonni inni kun immoo carraa isaarra fooyya'aa ta'ee qaba. Yeroon isaas sirriitti eeyyamaadha waan ta'eef ammas hojjechuudhaaf seenaa mataa isaa danda'e dhaloota hojjetee darbu akka ta'u shakkiin qabu dhaloonni inni kun. Egaa industirii tiyaatirii kana keessatti fuulduratti warreen tiyaatirii baratanii gola taa'aa jiran jiru dhokatanii. Namoota amma nu daawwachaa jiran baay'ee isaanii of beektu baay'een keessan of beektu baay'ee nama muraasa as ba'atii hojjedhaa isiniin jenna. Ergaa akkamii dhaamtaaf jira? Itti gaafatamummaa guddaadha jedheen yaada'ani. Saba guddaadha. Hawaasni kun immoo gaafa si guddisu wanta si kennee si guddise baay'ee qaba. Osoo ofiisaaf hin qabaatiin waan baay'ee nu kenneeti kan nu guddise. Ispeeshaalii immoo gama barnootaatti immoo gaafa dhufnu ofiisaaf carraa barachuu osoo hin argatiin kan baay'een isaa nu barsiise waan ta'eef aartiin gaafa guddatu uummanni guddata. Qaroominni ammasuma jira. Sammuun ammasuma dagaaga waan ta'eef koottaa waliin taanee haa hojjennu amma nu danda'ameeni aartii Oromoo fuulduratti haa deemsifnu. Aartii Oromoo akka Oromiyaa qofatti osoo hin taane akka biyyaatti, akka Afrikaatti, akka addunyaatti haa guddisnu isa jedhu waamichaan dhiyeessaasuma. Yoobdaar otoo tiyaatirikaal aartiin baranne ta'e yookiin gama tiyaatiraatti hin hirmaanne ta'e maal hojjechuu dandeessi turte laata? I think ogeettii seeraan ta'a. Ogeettii seera. Isheen jala muramaadha. Egaa barreessituu saddeetaa, barreessituu waadaa akkasumas barreessituu bu'uurawwan tiyaatirii Yoobdaar Lu'uulee wajjiniin turtii baay'ee bareedaa fi baay'ee namatti tolu kan guyyaa har'aa taasifannee jirra. Akkuma duraan jenne immoo tiyaatirri kun ammaaf agar fiqir tiyaatiritti torbaniin dilbata sa'aatii 8 hanga 9:50 irra deddeebiidhaan waan dhiyaatuu fi uummanni Oromoo Finfinnee fi naannoo ishee jirtan hundumtuu baatanii tiyaatira kana daawwachuu aartii keenya ogbarruu keenya cinaa hiriiruun akka qabdan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Yoobdaar yeroo kee qaalii irraa fudhattee istuudiyoo keenya Gammadaa Shootti argamtee immoo gaaffiif deebii bareedaa kan nu waliin waan taasifteef galatooma ulfaadhu siin. Isinis kabajanii waan nu amtaniif galatooma. Cheers. Akkas. Egaan daawwattoota keenya turtii baay'ee bareedaa fi hedduu namatti tolu kan barreessituu akkasumas ogeettii tiyaatirii Yoobdaar Lu'uul waliin kan guyyaa har'aa taasifanne kana fakkaatu ture. Hanga xumura qophii keenyatti nu waliin waan turtaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Gammadaa Shoo torban dhufu keessummaa biraa qabattee isiniif dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seennu ta'a. Guyyaa har'aa ammoo sponsor gochuudhaan nu waliin kan turan Itiyoo Telekoomiin nu galateeffadha. Maarree sagantaan kun immoo akka kanatti babbareedee tottolee isin biraan immoo akka geessisnuuf ammoo ogeessonni keenya Risaa Miidiyaa gaheen isaanii daran olaanaa ture. Guyyaa har'aa daayirekti gochuudhaan Aantikoo Isaayyaas nu waliin turte. Kaameraa fi editingiidhaan Biqilaa Mitikkuu fi Abdii Jireenyaa turanii hunduma isaanii nu galateeffadhaa jechaa torban keessummaa biraa qabannee hanga walitti deebinutti nagaatti nu tura. Nama torbanii nu haa taasisu. Nagaatti.